Egaa yeroo baay'ee nuti gaafa rakkannillee gammachuu gaddaafillee hin boonya gammachuu keenyafillee gaafa boonyutu iyyuu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf abbaan kuni yeroo darbe dhiyeessee tan ture har'a qarshiin kennameetiif akkamitti akka gammadu walumaan viidiyoo kanarraa ni dhageessaniin isiniin jedha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantti isinaa qaqqabu. Isiniin jechuun jaaladha viidiyoo kana please sheerii godhaa akkasuma immoo laayikii illee godhaa namoota biraa haa ga'u. Sababbiin isaa mucaan kun dhugaa dubbachuuf amma nama riikaardii cabsaa jirudha jechuudha feesbuuka gubbaarratti gargaarsa namaatiin. Abbaan kun akkatti isa dhungachaa jiru. Eengadduma dhiyoo kana anillee asirratti dhufee chaayinaala irratti dubbadhee tan ture ijoollee lama qabee akkasuma immoo ijoollee biraatillee manaa qaba jechuudha. Abbaan kuni karaa irratti ijoolleen kun waggaa beela'an mucaan kun nyaachisee bilbila osoo waliin jejjiirin addaan bahanii turan. Ijoolleen kun eessumni keenya eessa jira? Eessuma jedhanii jechuudha. Guyyaa tokkicha biddeen laatifiitti akkamitti akka ijoolleen jechuudha dhugaan isiniin jedha. Odoo jaalala akka ijoollee kana rabbiin nuu kenne baay'ee nama garama. Mucaan kun poostii godhee namoonni dhugaa dubbachuuf feesbuuka irratti argan gargaaranii akkuma qarshii harkatti argitan kan guyyoota muraasa keessatti namni gargaaree 10,000 kennaniif. Akkanumatti immoo iyyuu hin hafu kanaan. Asirri gubbaarratti maal jedhee dubbate karaa manaa galii akkaawuntii baasii bilbila bitadhu ittiin wal argina jedhee qarshiin kun kan akkaawuntii ittiin banatee akkasuma bilbila ittiin bitatee ijoollee isaatii uffata ittiin bituudha. Qarshiin kun kan kennameef namatu ergeef jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon gammade. Sababbiin isaa humnallee qabaannee gargaaruu baannu akkanatti namni gargaaran hoggaa argan eebbisuu jechuun waan gargaarii qallaalii miti. Namni haga qabeenya ofiiti jechuudha. Eebbuu qabeenyadha. Dhugaa nama eebbisuu jechuun waan qallaalii miti. Kanaafuyyuu dhugaa hedduu tokkoon itti gammadee hedduu tokkoon baay'ee tokko waaqayyo itti galateeffadhe jechuudha. Yeroo baay'ee dhugaan isiniin jedha karaa feesbuuka mucaa kanaatiin yaareediitiin jechuudha. Namoota baay'ee gargaaramaatu jira. Namoota baay'eetu karaarraa ka'aatu jira. Innuyyuu namoota kaasee mucaan baay'ee nama cimaadha. Baay'ee gargaarree bichaa achi deemuu osoo hin ta'in warroota humna qaban karaa hojiitti illee ni ramada jechuudha. Beekamtii illee argateetu jira karaa mootummaatiin illee ni gargaara namoota. Namoota karaa hojii qabsiisuudhaan jechuudha. Keessattuu dargaggoota karaa irratti kufan kaasee qaama irraa dhiqee uffata jijjiiree fi dabbasaa isaanii sirreessee fi karaa hojiitti geeddaraa jechuudha. Warroonni immoo rakkina qabaniin nuyi namatti hin makamnu kophaa keenya jiraanna jedhaniif immoo iyyuu deemee biddeen guyyaa uffatas yoo arge uffatas geessee fi akkasitti wajjin rakkachaatoo jira jechuudha mucaan kuni. Mucaan kun dargaggeessadha. Ofii isaatii yeroo ofiitirra aarsaa godhee egaa yeroon ofiitu aarsaa kafaluu jechuun waan qallaalii miti. Boorsaa ofii keessaa aarsaa baasaa akkasuma yeroo ofii aarsaa kafaleet namoota gargaara jechuudha. Kanaafuyyuu dhugaan isiniin jedhaa guyyaa gaafa miila darbee liinkii isaa chaayinaala koo jala teechisee tan ture. Waan nama ajaa'ibu namni tokko laayikii hin goone jechuudha. Mucaa san jala deemetu dhaqee tan laale. Sababbiin isaa kana liinkii isaanii teechise namni laayikii godhe hin jiru. Maal ta'a ijoollee keenya yoo laaltan ikkoo yuutuub irratti waggaa gad lakkisu yoo isaa laaltan isinillee akka waan gargaartaniif itti lakkaawwame jechuudha. Inni yuutuub irratti baay'ee gad hin lakkisu. Mucaan kuni yuutuub gubbaarratti iyyuu baay'een hojjetu. Inni namni akka gargaaramu waan barbaaduuf namoonni feesbuukarra jiran waan ta'eef karaa feesbuukaa deema. Feesbuukarratti foolaarii miiliyoona yeroo laallamutu iyyuu jira jechuudha. Wanni feesbuuka isaatirratti achirra namoonni ni gargaaru. Yuutuubii darbee gad lakkisaa ishiin akkatti ishiin jaalatte ishee tanaadha. Eessuma koo jettee kan boosse jechuudha dhugaa. Kanaafuyyuu baay'ee tokkoon gammadee abbaan kun ijoollee kanaan odoon hiphatin ummanni ala jiran jechuudha. Keessattuu dhugaan isin jira yuutuubii kanarraa malee feesbuukaa fi tiktookii gubbaarratti yeroo kana namni baay'ee wal gargaaraatu jira dhugaa dubbachuuf. Akkatti inni dhungatu baay'ee gammade abbaan kun baay'ee tokko gammade dhugaa birriin kun isaa kennamuudhaaf. Indaganaa immoo bakkuma duraa sanitti waametti nyaatallee laatitiif. Abboo Allah siyaa kennu jedhee mucaan kun hin booye inni akkas jennaan jechuudha. Abbaan kun gammannaan ni booye. Baay'ee mucaan kun jechuudha yaareen yeroo hundaayyuu nama imimmaanitti akka dubartiiti jechuudha. Dhugaa ni boo'a. Indoom nuti hin booyini ati koo waan gaarii hojjechaa jirta waan gaarii firattee jennaa yeroo hundaayyuu koomentiidhaan jechuudha feesbuuka jalatti.
yoo namoota waan keessa darban yookaan amma keessa jiran waggaatti himan boo'ate jechuudha liibillee kan waraabu. Baay'ee gara laafessaadha. Seenaan isaatiillee immoo kanuma ture mucaan kun karaa irratti kufee haadha hin qaba abbaa ni qaba. Garuu maatii biraa bahee dhiibbarraa kan ka'e maatii biraa bahee mucaan kun hurufatti kufeeti. Garuu immoo waaqni immoo iyyuu waan isarraa dhimma qabuuf ala sanii isa kaasee mucaan kun akka nama gargaaru isa godheetoo jira. Kanarratti baay'ee waaqayyo galateeffadha jechuudha. Dhugaa waan gaarii godhuu hoo dadhabne ijoollee waan gaarii yaadunuyyuu waa tokkodha. Kanaafuyyuu abbaan kun amma bakka ni machaa'e wannidhan jechuudha gammachuudhaan. Sababbiin isaa biddeen waan ittiin bituuf dhabee mucaan boo'icha gaafa san boo'ee fi har'a qarshii kana harkatti argachuun isaa kun abbaan kun gammachuu kana jennetti dhaga'ame. Akkatti inni mucaa kana dhungatu yoo inni immoo mucaa kana dhungatu abbaan mucaan ni boo'a. Dhugaa yaareef jechuudha. Anaa miti barkasii kennee namatu iyyuu siif ergee Gemmoyyuu namoota kanallee eebbisii galiiti immoo akkaawuntii baasii bilbila kosiifan barreessadheen bilbila isaallee barreessee fi kenneef jechuudha. Abbaan kun ni gargaara maammaachii jechuudha karaa miidiyaatiin namni bareetoo jira. Namoonni baay'een sheerillee namoota baay'eetu godhe jechuudha viidiyoo kana jalatti. Kanaafuyyuu abbaan kun ammaachi nama gargaarsate jechuudha. Imimmaan isaarraa haqameetoo jira. Haati isaa ijoollee kana lakkuu deesseti kan duute. Ijoollee mucaa durbaatii fi mucaa dhiiraati warrirmatti dhiistetoo deemte jechuudha. Homaa kan hin qabne maal jedhee abbaan kun waan garaa nama nyaatu viidiyoo duraa keessatti illee dubbadheetiin ture. Ani odoo ta'ee jiraate haati isaanii osoo itti hafteetoo jiraatte ta'ee naa wayyaa ture jedhe. Dhiirri immoo baay'ee rakkina hin jaalatu. Kanarraa kan ka'edha dhiirri rakkina damdamachuu waan hin dandeenyeef dubartii daa'ima wajjin illee manatti gateetoo kan sokku jechuudha baay'inaan. Kanaafuyyuu inni kun immoo obsa qabaatee Oggaa isaan beela'an obsee yoggaa isaan dhoobatan obsee guyyaa kana eegee waaqayyo immoo karaa kanaan abbaa kana isa gargaare. Dhugaa dubbachuun baay'ee tokko garaana nyaate. Ilmi dhiiraa yoo akkatti sif jedhu jechuudha. Dhugaa nuti dubartoonni koo boonyellee nuu ba'a. Ilmi dhiiraa kan ijaan akkanatti boo'e garaan isaa keessi kana caalaa boo'a jechuudha. Yeroo baay'ee dhiironni imimmaan isaanii keessatti jedhu. Dubartoonni immoo ijarraani jedhu. Kanaaf dubartoota ni ba'aa fi waan boo'aniif iyyuu jedha. Garuu ilmi dhiiraa kun dhugaa ijoollee kana wajjin rakkinarraa kan ka'edha. Akkanatti bakka akka nama wanni ta'e dhugaa dubbachuuf jechuudha. Sagaleen isaa xiqqoo haalaatti waraabuun natti hin mijannee sagalee isaanii asirratti hin dabarsine. Garuu maal jedha inni kun Allaan siif haa kennu. Abboo ati nama eebbifamaadha. Allaan si haa eebbisu jechaanii jira jechuudha mucaa kanaanii. Baay'ee eebbise. Mucaan immoo hin boo'e. Dhugaa bakka itti dhagahame. Sababbiin isaa boo'icha gammachuute jechuudha. Abbaa kana gargaaruu isaatiif ijoolleen kun gammaduu fi waan kana hin jenne tuyyuutti dhagahame jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi isinillee obboleewwan koo qabeenya qofaa miti. Waan gaarii hojjechuun birrii kennuu qofaa miti. Ashaangulliitii erguu qofaa miti. Mee dhaqaatii viidiyoo mucaa kanaa wanni isaa chaayinaalii isaa sabiskiraayibii godhaa. Akkasuma immoo feesbuuka isaatiillee waggaa argitan foolaarii godhaa, sheerii godhaa namoota bira ni ga'a. Namni sooshaal miidiyaa hin fayyadamne hin jiru. Akkasuma immoo warroonni tiiktookii baay'inaaf fayyadamtan kuttanii tiiktookii irratti illee waggaa dabarsitan kan akka saammoo tokkollee gargaaramuu danda'a jechuudha. Already abbaan kun jijjiirame jedhee tayyada'ani. Sababbiin isaa maaliin namoonni beekanii jiran feesbuukan namoonni beekanii jiran namoonni baay'een akkaawuntii akka banu kan jedhanii kanaafuu kara biyyaa deebi'ee akkaawuntii banuuf jechuudha. Ijoolleedhaa uffata bitee fi akkasuma bilbila bitatee kara biyyaa deebi'ee akkaawuntii banatee amma achitti hojiin uumamaaf jechuudha. Yeroo baay'ee baay'isawwee mucaan kun wanni keessatti biyya keessatti kallattii adda addaatiin namoota qaba. Biyya ittan hojjedha jettetti akka hojii si qabsiisu godha jechuudha. Ijoollee baay'ee kanatti hojii qabsiisetoo jira. Bakka isaan ni hojjenna jedhanitti bakka isaan ni deemna jedhanitti warra fedhii hojii qaban bakka akkanaatti hojiin isinii banama jedhee Addis Ababaa keessa osoo hin ta'in bakkee adda addaatti illee namoota illee qacarsiisuudhaan kan hojjisiisu jechuudha. Namoota dargaggoota baay'ee kan seenaa isaanii jijjiiredha. Waaqayyo gaditti akkasuma haadholee baay'ee imimmaan kan irraa haqedha. Mana jireenyaa kennaa fi abbaan kuni bakka dhugaa waan jedhu wallaale kattinni isa dhungachaatoo jiru jechuudha. Bakka gammachuu keessa darbeetoo kan kana caalaa nama gammachiisu hin jiru. Maatiin ofii namni umurii namaa olii waggaa akkatti gammadee nama eebbisu kanaa ol kan nama gammachiisu hin jiru dhugaa. Namni waan gaarii filatetti jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon koo obboleewwan koo viidiyoo kana sheerii laayikii godhuun waggaa laayikii gootan namoota baay'ee bira ni ga'a. Akkasuma immoo ammas liinkii nan teechisa.
komentii isa duraa jalatti. Kanaafuyyuu mee seenatii laayikii godhaayi. Akkasuma warri sheerii gootan sheerii godhaati namoota bira ga'e. Akkasuma waggaattiin chaayinaaliin kun guddatee fi namootuma ittiin gargaarama chaayinaaliin mucaa kana. Viidiyoon